Saniif Rabbiin waa eegu yennaa isiniin jaa if eegaadha warri baadiyyaa jirtan akka malee of eega. Ammaan tana qaraara guddaa ka'ee jira biyya kana keessatti sababni maali yoo jettan warra asirra gartan kana ni gartanii. Amma jarri lamaan kuni suudii ajjeesan sababa isaan itti ajjeesan tokko dhufeeti amma khabrii hoteela Jidda bakkattooni hoteela seenee khabrii gurgura seenee mana xaama seenee isaa khabrii gurgura jiru nama duraan irraa bitataa jirutti gurguraa jiru suudiin tokko agaree shorta dawwale yeroo inni shorta dawwale kan amma akka inni shorta dawwale beekanii gabbaa'ee gaara jalaa dhahaa jalaa ka'u rasaasa qabu rasaasa fudhatee hanga suudichi kuni achi keessaa gabboo ergee eegee dhee suudichi san ajjeese. Achi namni lama isaan lachuutu ni badanii tokko amma khaasiraasaan kana qabanii jiranii tokko barbaadaa jiran amma saniifiyyuu hamlaa guddaa biyya kana keessa ka'ee jira if eegaan isiniin jaa. Akkasiin jaa Rabbiin waa eegu nama nagayaan beektaa biyya kana keessatti warri akkanaa kuni mujirumtoota akkanaa kanaa maqaan balleessu jira biyya kana keessa dhugaa Rabbiin beektaa. Namni riskii barbaadataa dhufe biyya namaa keessa gizee biyya namaa keessa riskii barbaadataa dhufe warra abbaa biyyaa ajjeesee akkamitti yaanii mataan isaanii hin qabiyyaate sii galee. Saniif Rabbiin waa eegu yennaa isiniin jaa if eegaadha warri baadiyyaa jirtanii warri magaalaa jirtaniis hamlaan gosa biraatii sababa uummata kanaa isinii gale. Saniifiyyuu akkana isiniin jenna. والله ينهي عالم أموامات بتعامل مياسازن نو يسموت نجر كله لب ميسبرنا إني عالم هو اللي زوتر كعيشة بها لو ده بيتسيهدو عند ما يتسانون وطات أبيت هدرسو مركز هنا بيت هدرسوتنا وده بيت هتشو ميهدوت تلانتنا من دي هنا برياد الرقود بجات شو لاي الناس شو لموت شبات شو لجوتشات شو درك دابو يزون بر بيستالو كنا هون لاي بدم تلوثون هلو تيليجرام لاي لقى كلا شو هلو ما يتشلال شو سبحان الله العظيم لنبرباتشو ودا يمسجدو جماعة وطاتو جماعة بروغرام الزجاجتو زاري يقبي مسابا سبا ليادر كلاتشو نبر أياشو الله انقدر انين عالم بزوجاتنا ناكاتشوم انين عالم مالت تلاقو عالم العلامة شيخ عثيمين رحمة الله عليه زند يقروا عالم ناجو يولدتو حرم تقوتاتار يهونوتن يمكاننا يمدينة تقوتاتاري شيخ عبد الرحمن سديسن يسكروا عالم ناجو سبحان الله العظيم تلك عالم نيتانا إني هنا عالم من التكاتشون سووش كن الله سبحانه وتعالى مجرشاتشونم ياساين دنيا آخراتشونم دمو آيا سامر الله يو أرغتاني توتاي قدو كان ديمو جرى يجول يجولن كون لمن بيجي السعود عربية نانو مغالا جداتي عربا مجاها سرة أرغتان كان أجيساني تورن مجاها كان أرغ أجيساني بدني تورني أنغماتي بربادا مجراني غرو أما أرغماني جراني يجول namni tokko ka'ee rakkatee yookaan miskiinumee of jijjiireen maatii koo jijjiira jedhee biyyaa erga bahee biyyi namaa kun akka barbaadde yoo goote yoo isaaf ta'uu dide biyya bakka sanarraa deemuu qaba malee arabaan addeebee araba caqacaqee arabaan wallolee araba ajjeessuu dhiisii rukutuunu jechuudha. Yakka guddaadha. Maaliif isitu rakkatee biyya isaa dhaqe malee inni rakkatee biyya kennumne jechuudha. Biyya ofiitti namni waan barbaade si gochuu danda'a bakka. Yoo siif hin taane bakka sana jijjiirrachuu dandeessa malee araba waa gochuu hin qabdu. Araba kana ajjeessuun ijoollee biyya sana keessatti silaayyuu nu boosisaa jiranii qabu walitti qabanii mana hidhaatti dararaa jiranii amma immoo kana caalaa jechuudha. Biyya namaa deemee ka'ee namni tokko biyya sana nama ajjeessuu jechuun yakka guddaadha. Akkamitti yaaddan nam tokko jechuudha namni biyya keenya kun akka inni itti yaadutu namaaf hin galu. Mee rakkatee biyyaa bahe taanaan dalagaa ofii itti fufee dalagachuu qabamoo araba ajjeesuu maaltu fide? Amma araba inni jarri araba nama lamaan ajjeessanii miliqan garuu hin hamne amma qabamaniiru lubbuun jaraa bahuun gaa sana shakkan qabu lubbuun jaraa bahuun dirqama. Sana dura immoo wanni namni tokko beekuu qabu nama tokkoon wal loluun dura lolli keenya kun nama biraa nama biyya kana jiruuf rakkoo akkamii fida jedhee kana hubachuu qaba malee sammuu ofiitti jechuudha. Callisanii nama ajaa'ibsiiftu amma garuu lubbuun jaraa yeroo sana argamaniiru lubbuun jaraa jiraachuun nama shakkisiisaa. Otuma jiraatanii har'a bulanillee ajjeefamuun jaraa dirqama jechuudha. Kana ayennaan namni nama ajjeessu inuma ajjeefama ijoollumayyuu jechuudha nama araba rukutu yookaan immoo nama arabatti bu'u arginaan jechuudha. Keessattuu biyya sana keessatti
ofiinuu jarri qabanii funaananii nama ajjeessuu jirani walitti qabanii mana hidhaatti rakkisuu jirani daran kana bira darbamee biyya namaa dhufamee nama ajjeessuu jechuun kanaayyuu waan goone jechuudha arabni kana yennaan jechuudha nama arabaa lolu nama araba dhawu arginaan isinimtinuu halkan wal gurmeessitanii dhaxxanii naannoo inni jiru dhabama gochuu qabdani malee calliftanii dhiisuu hin qabdanu wallahi warri waraqaa qabdan geessitanii akka shurxaa biraan geessan nama araba dhawu yookaan arabaan wal lolu arginaan akka gochuu qabdanii amma maaliifuu rabbii isna eegu sila ijoollee keenya biyya sana keessa jiranuuf dubbiin jajjaba ta'a bulaaraa garuu amma xiqqoo hin qabbanaa'ameera jechuudha erga ijoolleen kun qabamani ijoolleen kun silaa hin qabamne akka miliqaniin otoo miliqanii hafanii jiraatanii kala dhumatteetti mootummaan Suudii akkaataan inni murteessaa jiruu fi akkaataan hawaasinni isaa dubbataa jiru isa nama sodaachisu jechuudha amma garuu ijoollee kana rabbi baga qabee qabamaniiru maaliifuu bakka waan akkanarraa of eegaa biyya arabaa kamiyyuu taanaan biyya eessaayyuu Afrikaa Eeshiyaa taanaanuu jechuudha biyya namaa rakkattee erga baate kalas rakkina kee gajjettee gombas jettee eenyuufu mataa gadi qabattee jiraachuu qabda yoo siif hin taane biyya qabda biyya keetti deebi'uu qabda malee waan akkanaatti akka hin gallee adaraa isiniin jedha rabbi isin eegu ammallee naaf galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa garuu immoo viidiyoo kana yoo argitan sheer godhaatii warra hiriyoota keessan biraan akka gahu sheer laayik godhaatii biraan gaa kanaaf naaf jiraadhaa. Laayisaa qiyyaatti kun kanatti shaaba godhee bareechee ibbiratti obboleeyyan kiyya kana waliin dhiyaanne jechuudha bilbila kiyyeessiniitiin kannaa warreen biyya keessaa biyya alaa Kanaadaa Ameerikaa jirtan Awurooppaa bakkuma feetan jiraattan haloo jettanii nan dhabdanii jechuudha bikka feetanitti isiniitiin ergaa jechuudha naggadatti seeniitiin jira naggada shiitaa jira shiita xaqmii huccuun akkana dhuffadhu agartan jechuudha tiktok irraa kan taa'u xaqmii akkaaniitiin fedhu san walirratti shiita irraa kaasee ilaanga footaa ilaanga gogoraa huccuu wal fakkaattu huccuun akkana dhuffadhu san agartanii jirtanii bakka isin barbaadanitti isin ergaa jechuudha. تنافو حلو نانجا قبل بلغي يسمعني سني قلنا دوا شنشن تربة أفر تك دوا لما تربة مجها إيران سليتي بيا دوا شنشن تربة أفر تك دوا لما تربة مجها إيه خلنا نقول نمتني جو لقوس دبلتا دوا شن سدي سجل سدي شنشن تك جها سجل كل اللي واتسابيس إيموس خنما كبا قناة نكون نماران سنين جاغلتهم أو بلجن كي ورين قيساو جولين أمريكا جولين كندا ورين نهر دبتن تيك توك خيا ورين لايف فينا بيرو رفتني زادي دم يا فرموني لا وتشونو ويرك ده أمون تنجيني تيتي يصير لك وتشونو ويرك جزية ورين يترندرو كنا أرى أمهم دي بيرا لقيت نكسو والتاني أنا اللي قبتي دكانة تكون أم بناديت إنجرا ولو ما نكسر ويلكم سنين جتي تريانا ما يصير أرى غلطهما دبي منيرة رتي إفما وجي منيرة جيلو تخيج جباك علي نماجرا دريا دبي را تشاينا را بكبر بادرا سويس را دري أم بربادن سورة سر ترجتني في دونين دنده جيتي نبديك أبرا بيجديتي هدية جو اللي بتمي أرى شمران خياف بتي أكنا جمتشيست أكنا ناود جبريدني نبرتان شمران مالتو سني دعها مياسرتي منيرة نفتيك علي أبيتي أبليتي تانية قدو يتوجالنا يدو خبرنا أكنا نبرد جبنا تعاوني تيتو يدو نجمتشيست دري أنا رب بريدان كونغلتا والله أكا عجائب قوتف شمران قياس الدو ببريتي أسمرانيس خنو وكنا فكاتن نما لما ببريدانيس أسين جراني أسمانيس تشيك قولوا نباتنا على وجدتو غلطومي منيرة دان غلطومي جناني نتي سدو سجالنا وجون على ركبوتين على باتي سكنا فكاتي جبنا وجو ولرتي ارغو دندسي بكفيته دري انيس خنو غلا منيرة اكنا وفتي تقمي دري خجني بيخرو نبي منيرة انجزي وفتي وجو بريدو باستي نما جبوتي تورا وفتا سر بيتي وفتا بربادن ورا امريكا كندا دا رات البتن طلب دي فدو دندسي منيرة انا برجرا ربي غدي والججبيسنا هوجي جرا نانجا الو بريسو درلو لا غبات كتابس بريسو غمات اوك بروسن زوم رات ابسو سينا قبسو رومو الو دغيسو دالوتا دافكنا بريساني كاو اكبروف كوفامي غلميفامي تاو امنارا لنجسا لوليتو لولچيمني اجندا تاني في ديناس اولولچيمني
watwaachise ragoonni idannoo ikkachise diish qabzuu dhuunfatee dirooni kadhachiise maqaa waboo dhageennan bool kudhanii lixu uummat nagaan ciis dirooniidhaan fixu maqaa moggaasanii kan biraan waamanii qabeen guggubanii kan hafees saamanii madasan orfanii dhukkubuulle cabnii tasabdi kuttanii illaafina sabnii imaana jaallanii galfat gala sabaa dhiiganeen malee nuun baamnu gabaa kan diinni godhaa jirti qabsichi jibbaataa oromiyaa boruuf ammoo nu wabi dhaabbata ni beekna ni beeku aksichi nun caal gabrummaa xumurra ak dhaloonni hin dhaal eeyyeen paayirittiin ni cabsina dhiyoot oromiyaaf walabummaa labsina sadaas 20 barkum 2022 sirnee bikitaab siyamanuu galma oromoo kibba oromiyaarra